ollaa keenyaa Suudaan. Biyya ollaa keenyaa kan taate Suudaan keessatti wal waraansa waliinii aangoo barbaachaaf taasifamu waggoota lama lakkoofsisee fi ammallee hammaachaa jira. Biyya kana keessatti masaraan mootummaa irra deddeebiin kana leellamaa jirudha. Yooyaa akkam jirtan hordoftoota keenya, waan sin biraan geenyu qabna, hanga dhumaatti nu hordofaa. Biyya ollaa keenyaa kan taate Suudaan keessatti wal waraansa waliinii aangoo barbaachaaf taasifamu waggoota lama lakkoofsisee ammallee hammaachuun akkumatti fufetti jira. Waraanni aangoo qabachuuf humna addaa RSF fi humna waraana biyyattii gidduutti waggaa lama dura eegaleen kuma kurnaan kan lakkaaman du'aniiru. Uummanni miliyoona 12 caalu ammoo qe'eerraa buqqa'eera. Humna addaa RSF irratti olaantummaa argachaa akka dhufe kan ibsu waraanni Suudaan ji'a darbee keessa magaalaa Kaartum gara caalu to'achuu ibsus waraanni ammallee akkumatti fufetti jira. Humna waraanaa Jeneraal Albuuraniin durfamu masaraa mootummaa magaalaa Kaartumitti argamu to'achuu booda mootummaa mataasaa hundeessus ibsee ture. Haa ta'u malee torbanoota darban loltoonni humna addaa RSF Jeneraal Daagaaloon durfaman masaraa mootummaa kanarratti haleellaa diroonii raawwachaa turaniiru. Kaartum keessaa kan dhiiban humni addaa RSF Jeneraal Albuuraan mootummaa hundeessuu isaa booda isaanis mootummaa mataa isaanii hundeessuu ibsaniiru. Haalli kun biyya duraanuu wal qoqqooddee waraanatti jirtu Suudaan qoqqoodinsa hamaaf saaxile jedhamee sodaatamas jira. Ammallee guyyoottan darban teessoo hoogganaa humna waraana Suudaan kan taate magaalaa handaara galaanaa Poorti Suudaan jedhamtu guyyoota 3 walitti aansuun diroonidhaan haleellamteetti. Waraanni waliinii Suudaan erga eegalee humni addaa RSF jedhamu magaalaa guddittii biyyattii Kaartum yoo to'atu, humni waraana biyyattii Jeneraal Abdul Fattah Albuuraniin durfamu ammoo teessoo isaa gara Poorti Suudaan godhachuun achi tureera. Torban dura humni waraanaa Suudaan humna addaa RSF irratti olaantummaa argachuun kutaalee magaalaa Kaartum hedduu erga to'atee booda haleellawwan diroonii hedduun Poorti Suudaan irratti raawwatamaniiru. Poorti Suudaan teessoo humna waraana biyyattii ta'uun alattis lammiilee Suudaan sababa waraana waliiniin garmalee miidhamaniif ulaagaa gargaarsa ittiin seenudha. Haleellawwan guyyoota 3 walitti aansuun magaalattii irratti raawwate ilaalchisuun humni waraana Suudaan morkataa isaa RSF kan himate yoo ta'u, gareen kun garuu hanga yoonaa haleellaa raawwatameef itti gaafatamummaa hin fudhanne. Haleellawwan diroonii Poorti Suudaan irratti raawwatameen magaalattii keessatti sochiin geejjibaas gufateera. Haleellawwan diroonii kunneen buufata doonii fi buufata xiyyaaraa akkasumas madda anniisaa fi hoteelota irratti kan xiyyeeffatedha. Kanaan dura haleellawwan diroonii kuusaawwan boba'aa fi buufataalee loltoota irratti xiyyeeffataa ture. Amma garuu jaarmiyaaleen garaagaraa diroonidhaan haleellamaa jiru. Egaa hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha, odeeffannoowwan waqtaa fi madaalawaa argachuuf fuula miidiyaa keenya OBC Oromiyaan Broadcasting Corporation subscribe, like, share gochuun nu hordofaa dhaamsa keenya. Horaa bulaa, nageenya hunda keenyaaf.